Kolleejjiin Akimoolink barattoota isaa ogummaalee garaagaraan barsiisaa turee fi kanneen gulantaa barnootaa garaagaraa barachaa turan 596 guyyaa kaleessaa eebbisiise. Kolleejjiin Akimoolink akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2012 keessa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti hundaa'uun hojii kan eegale yoo ta'u, bara kana marsaa sadaffaadhaaf barattoota isaa eebbisiisaa jira. Akkuma beekamu dhaabbileen barnoota olaanoo gaafa hundeeffaman ergama gurguddoo sadii bu'uureffatanii hundaa'u. Ergamni isaanii kunneenis hojii baruu fi barsiisuu adeemsisuu, qo'annoo fi qorannoo gaggeessuu fi hojii hawaasaa bu'uureffatee hojjechuudha. Kolleejjiin Akimoolinkis galmoota kanneen kaayyoo isaa keessatti qabachuun bara 2012 erga tokko jedhee magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti hundaa'ee damee dabalataa bulchiinsuma magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Afuriitti banachuun hanga ammaatti barattoota lakkoofsi isaanii 1260 ta'an barsiisota ga'umsa qabanii barsiisee eebbisiisuun ergama dhaabbilee barnoota olaanoo sadan keessaa isa jalqabaa ba'uusaa pirezidaantii fi hundeessaa kolleejjichaa kan ta'an gargaaraan Pirofeesar Tashaalee Geetuu ni dubbatu. Egaa manni barumsaa keenya erga hundaa'ee bara 2012 kan hundaa'e magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti erga hundaa'ee baruu barsiisuudhaan barattoota 1260 eebbisnee gumaachuu dandeenyeerra. Keessumaa barsiisota ga'umsa qabaniidhaan barattoota kan eebbisaa turre jechuudha. Ergama dhaabbilee barnoota olaanoo isa lammaffaa kan ta'e gama hojiilee qo'annoo fi qorannoo gaggeessuun rakkoo hawaasaa furuu irrattis kolleejjiin isaanii hojjechaa jiraachuu yoo himan hundeessaa fi pirezidaantiin kolleejjichaa gargaaraa Pirofeesar Tashaalee Geetuu kolleejjiin Akimoolink barruu Akimoon Internaashinaal Joornaal jedhamu hundeessuun waggaa waggaatti dhimmoota wayitaawaa fi waqtawaa biyya keessatti ta'an irratti konfiraansii qorannoo qopheessuun dhimmoota konfiraansii qorannichaan irratti mari'atamee fi murteen irra ga'ame akkasumas rakkoo uumame tokko irratti yaada furmaataa konfiraansii qorannichaan argame gara hawaasaatti fiduuf waggaa waggaatti akka maxxansan dubbatu. Inni lammaffaa qorannoodha. Akimoon Internaashinaal Joornaal kan jedhu joornaalii mataa keenya kan dhaabbataa qabna. Sanarratti waggaa waggaadhaan contemporary issue kan ta'an keezota amma haala biyya keenya keessa jiran faana wal qabatu irratti hundaa'ee waggaa waggaatti international research conference gaggeessina. Gaggeessina sana immoo hawaasa keenya bira ga'uu akka danda'u siyaasa keenyaaf dinagdee fi walumaa gala poolisii biyya kanaadhaaf gumaacha ta'uu akka danda'uudhaan isa kana publishing goona waggaa waggaatiin jechuudha joornaalii keenya irratti. Gama ergama dhaabbilee barnoota olaanoo isa sadaffaa jechuun hojii hawaasa bu'uureffate community developmentiitiin wal qabatees kolleejjiin Akimoolink hojiilee gurguddaa hojjechaa akka turee fi hojjechaa akka jiru gargaaraan Pirofeesar Tashaalee Geetuu ni himu. Kolleejjiin isaanii dhaabbata Akimoon Initiative for Development jedhamu bara darbe keessa hundeessuun rakkoolee hawaasaaf qaqqabummaa isaanii agarsiisaa jiraachuu isaa himuun hawaasa sababa walitti bu'insaan godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif gargaarsa qarshii miiliyoona 50tti tilmaamamu taasisuu isaa dubbatu. Gargaaraan Pirofeesar Tashaalee Geetuu hojiin kolleejjii Akimoolink gama rakkoo hawaasaa qooddachuun hojjete kan dhaabbilee biroof fakkeenya ta'uudha jedhu. Inni sadaffaan hojiin nuyi hojjennu hojii community developmentidha. Keessumaa waggaa darbee hojiin nuyi guddaan akka dhaabbata keenyaatti hojjenne jalqaba dhaabbata kanarratti nu deeggaruu danda'u nu gargaaruu danda'u civil society organization hundeessine Akimoon Initiative for Development jedhama. Sana hundeessuudhaan keessumaa haala walitti bu'insa sababii nageenyaa naannoo Wallaggaa keessatti keessumaa Horroo Guduruu Wallagga Bahaa keessatti mudateedhaan sosochii guddaadha kan goone waliigala tilmaaman gara maallaqaa yoo tilmaamnu deeggarsi nuyi goone miiliyoona 50tti kan tilmaamamu social miidiyaatti fayyadamne advocacy adda addaa aktivistoota adda addaa fayyadamuudhaan meeshaa inkaayindiitiin walitti qabsiisuudhaan sana gochaa turre magaala Saqalaa deemuudhaan magaala Shaambuu deemuudhaan magaala Jaartee Jaardagaa deemuudhaan magaala Amuruu Kiiramuu deemuudhaan Giddaa Ayyaanaa deemuudhaan iddoo sanatti qabatamaadhaan uummata keenya bukkee dhaabbanni keenya dhaabachuu akka danda'uu fi dhaabbileen kaan immoo fakkeenya kana fudhatanii hawaasa isaanii gargaaruu akka qaban deeggaruu akka qaban hojii kana hojii fakkeenyummaa guddaa qabaachuu danda'u hojjechaa turre jechuudha akka dhaabbataatti. Dhaabbileen maqaa Akimoon kanaan hundeeffaman gurguddoon afur kanneen Akimoolink College, Akimoon Academy, Akimoon Consultants Company PLC fi Akimoon Initiative for Development jedhaman akka jiranii fi dhaabbileen kunneen afranuu bakka tokkotti hojii hawaasummaa akka hojjetan himu. Kolleejjiin Akimoolink yeroo ammaa kana namoota hedduuf hojii uumee akka jirus kaasanii jiru. So dhaabbanni keenyi Akimoolink College'n jira, Akimoon Academy'n jira,
consultancy Akmoon consultancy company kan PLC kan jedhamu jira. Akkasumas immoo Akmoon Initiative for Development kan jedhamu jira. Dhaabbileen kun arfan hundi isaanii iddoo tokkotti hojii hawaasummaa kan hojjetan jechuudha. So waan mana barumsaa irraa arganne tokko reinvest goone hawaasa keenya keessatti waan ija qabu tokko hojjechaa jirra jechuudha. Pireezidaantii fi hundeessaan kolleejjichaa gargaaraan Pirooseefaraa Tashaalee Geetuun barattoota bara kana kolleejjicha irraa eebbifamaniif ergaa of ta'uu, gahee ofii qixaan baachuu fi harka mootummaa eeguu dhiisuun hojii mataa ofii uummachuu akka danda'an dhaamu. Egaa ergaan inni guddaan maalidha? Amma haalli biyyi keenya keessa maal keessa akka jirtu hin beekama. Yeroo baay'ee nama hedduu irraa kan argamu namni baay'een komentii gochuu, nama irratti quba qabu, mootummaa irratti quba qabu, gaaffii gaafachuu irrattidha kan yeroo baay'ee fudhatu. Nuyi kan jennu narraa maal eegama, ani maalan raawwadhe, gahee koo maalan bahadhe, saba keenyaaf keessumaa saba Oromoodhaaf maalan godhe, biyya kanaaf biyya Itoophiyaadhaaf maalan gumaache jedhee eebbifamaan guyyaa har'aa warri maatiin eebbifamtootaas dabalatee ergaa akkasiidha kan dabarsine. Namni hundumtuu gahee mataasaa yoo taphate, shoora mataasaa yoo taphate dhugaa dubbachuudhaaf haalli amma biyyi keenya keessa jirtu yeroo gabaabaa keessatti keessaa baasuu hin danda'ama jennee yaadna. Barumsi nuyi barattoota keenyaaf kennunus kanarratti kan hundaa'edha. Namni hundumtuu ofitti akka deebi'u, of akka ta'u, of ijaaruu akka danda'u, sammuu innovative kan ta'e yookaan immoo entrepreneur kan ta'e akka qabaatu eebbifame immoo hojii barbaachuutti fiiguu osoo hin taane ofiisaa hojii uumuu akka danda'u. Diinii kolleejjichaa kan ta'an Irranaa Gammachuu kolleejjiin isaanii bara kana barattoota isaa barsiisaa ture marsaa sadaffaaf eebbisiisaa akka jiru himuun bara kana barattoota isaa digirii lammaffaan barsiisaa ture kanneen lakkoofsi isaanii 364 digirii jalqabaan barattoota 48 fi sadarkaa dippiloomaatiin immoo barattoota 180 walumaa galatti barattoota lakkoofsi isaanii 596 akka eebbisiisee ibsan. Ara barattoota bara 2023 akka lakkoofsa Girigooriyaanitti barattoota maastersii digirii fi dippiloomaadhaan eebbisiifnee jirra. Barana marsaa sadaffaadhaaf eebbisiisaa jirra. Barana immoo barattoota 596 waliigala kan eebbisiisaa jirru. Isaan kana keessa barattoonni lakkoofsi isaanii irra guddeessi barattoota warra maastersiiti. Barataa 180 warra TVT, barataa 48 kan digirii sanarraa kan hafe barattoonni warra maastersiidha. Maastersii warra barattoota eebbifamtoota digirii lammaffaati. Diiniin kolleejjichaa Irranaa Gammachuu akka jedhanitti barattoonni waggoota darban kana keessa kolleejjii isaanii irraa eebbifaman yeroo ammaa kana hojiilee baankii garaagaraa, dhaabbilee NGO adda addaa fi kanneen hojii dhuunfaa uummatanii jiranillee hedduu ta'uu kaasuun gama biraatiin immoo namoonni gulantaa hojii gosa garaagaraa irratti hojjetan barnoota digirii lammaffaa isaanii akka kolleejjii isaaniitti baratan dubbatu. Barattoonni keenya keessattuu industirii baankii keessa jiran barattoota keenya sanaan ala barattoonni NGO adda addaa keessa hojjetan barattoonni hojii dhuunfaa mataa isaanii qabanii nu bira baratanii sanaan ala namoonni sadarkaa yuunivarsiitii hoogganan namoonni PhD qabanii barnoota biizinesii maastersii isaanii nu bira baratu. Akkasumas barsiisota dandeettii gahaa qaban lammiilee biyya alaa dabalatee qacaruun barumsa gahaa barattoota isaaniif kennaa jiraachuu himu. Barattoota keenya barsiisota biyya alaa fi biyya keessaa yuunivarsiitii adda addaa irraa barattoota dandeettii qaban kan barattoota keenya ga'umsuu danda'anii fayyadamneetu barsiisaa jirra. Diiniin kolleejjichaa dhumarratti barattoota bara kana eebbifamaniif ergaa waan barattanii fi tuulaa beekumsaa barsiisota keessanirraa argattan hawaasa keessaniif oolchaa jedhu dhaamuun waan barattan kanaan hawaasa keessaniif fakkeenya ta'aa jedhu. Barattoota keenyan waan barsiisonni keessan waggoottan darban isin barsiisan beekumsa isaan isin qabsiisan muuxannoo isaan isin hiran akka isin jireenya dhuunfaa keessaniif biyya keessaniif maatii keessaniif hawaasa keessaniif oolchitaniin isin gaafadhaa dhaamsa kanan isin dabarsaa barachuun salphaadha. Eebbifamuunis salphaadha tattaaffii yeroo muraasaa booda jechuudha. Wanni guddaan fi murteessan waan baratan sana hojiitti hiikuudha. Waan baratan sana dhuguma baranneera jedhanii waan qabatamaan hojjetanii agarsiisuudha waan ta'eef isinillee fakkeenya kana akka taatan fakkeenya kana taatanii akka argamtanii ta'uu qabdu yaada jedhuun barattoota keenyaaf dabarsa. Dargaggoo Saamu'eel Mararaa immoo kolleejjii Akimoollinkitti hoogganaa mana galmee kan damee laga xaafoo laga daadhiiti. Kolleejjiin isaanii sadarkaa digirii lammaffaa fi dippiloomaatiin marsaa sadaffaaf eebbisiisaa akka jiruu fi sadarkaa barnoota digirii duraatiin immoo bara kana yeroo jalqabaatiif barattoota isaa eebbisiisaa akka jiru dubbata. Kolleejjiin keenya bara 2019 irraa kaasee kan hundeeffame yoo ta'u amma yeroo sadaffaaf eebbisiisaa jira barattoota dippiloomaa fi maastersiitii yeroo sadaffaaf eebbisiisaa digiriitiin immoo yeroo jalqabaaf eebbisiisaa jira. Kolleejjiin Akimoolink gara fuulduraatti sadarkaa barnootaa digirii sadaffaa eegaluuf karoora akka qabu himuun barsiisota ga'umsa olaanaa qaban filachuun barattoota isaaniif barnoota laachuun isaanii kolleejjicha kolleejjiiwwan biroo irraa adda isa taasisa jechuun eebbifamoo bara kanaan erga baga gammaddanii dabarse. Kolleejjiin keenya kan biraarraa adda dhadhee kan hin fudhadhu
Tokkoffaa barsiisota ga'umsa qabanidha kan nuti filannee bakka irraa dhufanii filanneedha kan barattoota keenyaaf galchinu. Barsiisota ga'umsa qaban dippiloomaa irrattis, digirii irrattis, maastersii irrattis dhuftaniillee isin nu ilaaluu dandeessu. Barsiisonni keenyas ga'umsa qabu. Barattoonni keenyas haaluma sanaanii ga'umsa barsiisota isaanii irraa fudhataniin isaanis ga'oomoodha jedhee yaada. Barattoota har'a eebbifamanii fi walumaa galatti akka kutaa reejistiraaraatti baga gammaddanii baga Waaqayyo guyyaa kanaan isin ga'een jedha. Kolleejichi barattoota qabxii olaanaa akka muummee isaaniittis ta'e akka waliigalaatti fidaniif badhaasa meedaaliyaa fi waancaa kennee jira. Barataa Dirribaa Maseengaa Geetahuun muummee piroojeektii manaajimentiitiin digirii lammaffaa barachaa kan ture yoo ta'u, akka muummee isaattis ta'e akka waliigalaatti qabxii 4 fiduun badhaasa warqee fi waancaa argate. Dirribaan injifannoo isaa kana gonfachuuf fedha qabaachuun isaa dubbisuu fi barsiisaa isaa seeraan hordofuun akka isa gargaaree dubbata. Ani akka gootti har'a galma ga'uuf borullee kan itti deemtu achievementii boru itti deemtuuf kan nama gargaaru anaan illee kan na gargaare fedha qabaachuu barachuuf fedha qabaachuu qofaan hin dhiisne itti fufee cichee hojjechuu dubbisuu biroos gochuu barsiisaa kee hordofuu kilaasmiis gochuu dhiisuu wantolee saabjektoota koorsota ati barattu kanallee dabalataan. Sirna eebba barattootaa kana irratti keessummoonni hedduun kan argaman yoo ta'u, Deetaan Ministeera Jallisii fi Qonna Naannawaa Gammoojjii Itoophiyaa Dr. Biraanuu Leenjisoo, Afyaa'in mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Buzeenaa Alqaadir, maatiin barattootaa fi keessummoonni biroon argamanii jiru. Qophicha qopheessuun kan isin biraan ga'an Addisuu Muluutii, qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.